الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى درين سيناتي يا ملام باس جتة ملفتهم باسين ما سيناتنا هذا كيفنو كويا تكو دكتور تجي تكو من يالا بنوف من تكا تكو كريفته إيجاسي بيكسيسا أكنا جدو هلا الرد متنسي نسيدن ديتي ربي تلقو بهند دينار ديتم كفنا ما يالا غير ربهم فيسين دينار أفرتن دتشايرو دراك فلفردا يرو كنا كويا إتي أنو نمتجي تكو بيكسيسا قطو bise akkana je'e maali namni akkana gowwa ani ammoo ol seenee kijibaa yookiin sobaan na dhukkuba ja'aan eegasii diinaara 20 qofa kafalee fi garuu yooniin bahu lafaatii yookiin dadhabbii tokko malee dachaa waaniin kafalee diinaara 40 fudhadhee baha ifin je'e doktortichi itti ol seenee eega ol seenee akkuma je'e sanitti diinaara 20 kafalee yaa doktora ani dhukkuba cimaatu na mudate dhukkuba kanarraa dhandhama nyaataa adda addaa baasuuniin dadhabeetiin jira nyaataa nyaadhu hunda dhandhama isaa osoon hin beekneen xiqquma nyaadha akkasiin dhukkuba kanaaf mana yaalaa baay'een deeme je'een doktortichi eega irraa dhageeffatee booda narsii yookiin gargaartuu isaatiin akkana je'een narsii yookaan gargaartuu isaatiin qoricha 22 irraa akka maankiyaa tokko fittee dhukkubsataa afaaniin neexuuf ajaje narsiinis neexeef yeroo kana dhandhama dhadhaa qoricha irraa kan ka'e namtichi kun sagalee ol fuudhee iyyee yaa doktora maali qorichi akkanatti hadhaa'u je'een yeroo kana doktortichi itti kofalee kan barakaa siif haa ta'u yaa gooftaa kiyya ati fayyitee jirta dhandhamas adda baafachuu jalqabdee jirta je'een namtichi malaan deemu kun dhandhamas adda baafachuu jalqabdee jirta je'een yeroo kana namtichi malaan deemu kun qoricha isaaf argame kanarraa haala aarri itti dhaga'amuun gara manaatti deeme torbaan lama booda dhufee diinaara 20 kafalee yaa doktora ani ergaan si biraa deemee jalqabe waa takka yaadachuu hin dandeenye meena yaali je'een yeroo kana doktortichi akka namtichi kun maala isatti yaadaa jiru isaaf galee itti yaadu seene eegasii seeqaa intala narsiitiin qoricha 22 san irraa fidii osoo doktortichi haasawa isaa hin xumurin namtichi rifatee lakkii ani qoricha akkanaa hin barbaadu ni hadhaawa je'een doktortichi itti kofalee kan barakaa siif haa ta'u yaa gooftaa kiyya ati waa yaadachuu jalqabdee jirta je'e waan dhageeffataniif galatoomaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu